namicha isa waliin dabarsite saniin si tuqanii saniin hidda kan kee ciranii saniin hamilee kee cabsanii fi ijoollee harargee shaleqatta sii galaa nuummoo shaleqachullee hin beekan sii galee shaleqachullee hin beeku yoo na dhufte muka sitti naqaan sheer godha jool sheer naa godha sii galee kanaafuyyuu afaan kan kee qabadhu taa'e afaan kan kee qabadhu taa'e narra qabadheen taa'u yoo jette taate ati nama dhibba jaha qabattu ani nama dhibba of jalaa dhoofu muka sitti naqa jechuudha namni ati kumni jahaati baadhattee dhibbi jahaati baadhattee irratti na arrabsitu suni kani wali nama dhibbi tokko yoo na dhageeffate nagaa dalagaa kee wali sii galee jalqaba summii namarratti dalaguu deemtu san atin doom jechuudha gaafa kadiiriin bira torbee tokko bulte akka kadiiri fi naafi wal lolanii wal jibbanii gargar bayan gaafa shaashamannee dhayxee bar qoricha fiddee kadiiri nyaachifte marqa keessa sitti madhage sini qoricha keessatti makootu anam ofii keetii na tuuxemi ofii keetii na qeexe waan ta'eef likkii tante sitti madhage kanaaf kadiiri fi naafi wal jibbanii gargar baanii jechuudha kanaafi kadiiriif naafi wal jibbanii gargar baanii jechuudha akka isaan wal jibbanii addaan bayanii situ qoricha irratti dalage sii galee shaarmuxitti okay sheer godha haa dhuftoo barbaadde kadiiriif naafi lafatti miti ka gargar baan kadiiriif naafi gaafaati mana isaanii dhayxe waan hin taane irratti dalayte akkasitti gargar baastee jechuudha ne wuce kobbay kulkuli kottu deemtaati muuyit ka godhi sin jedhee mudee tarsii kenna sii galee haftuuni ta akka teessanii ajooytuu jala deemutu haftuudha malee anaa miti sii jammar okay haftuun isinii warra isii jala horii jala deemu jechuudha qoy block large sare akka teetee ujalaan deemuun barbaadu waan ta'eef okay isini haftuu namni jedhamu ka akka kiyyaa kanaa miti haftuu ka jedhamu ka akka horii haadha faatee jala yaa'u jechuu horiidhaan haadha faatee jala yaatan ka akka isiisantu horiidha malee alaa miti jechuudha sii galee boorkinna talaan furdinna atittiin hawwitu dubartiin takka yoo akkana qal'atte bareeddi malee harree akka teetee tan immoo dhiirri jechuu masaafacaa fi mannaafacaa akkanatti furri itti haaqatanii itti tufan malee ta akkasiisan dhiirri yeroodhaaf itti naqxee baafti malee siin barbaaddu bultii fi jechuudha muka yoo jette giza malaan mukatti itti hajjamalla sii galee hincatna tafallaagee jechuudha gabbash gize amma hincati tafallaagee dhalaan ta akka xiyyaa laaluun olaan yoo barbaadde hun olaan dabbaatti yafe yoo barbaadde dhaan argite ta akka alaatana dhalaan ta akka alaatana gabayaan jalan taruu jechuudha gabayaan jalan taruu wadalli akka keetii gabayaa maal qabda yoo abbaan argisitti taphatee sirraa deebi malee gabbash muka barbaade yoo ta'ellee alhamdulillah ka rabbiin naa kenniya gabbash ka rabbiin naa kennu yoo akkana dhaabadhu hin bareeda yoo akkana dhaabadhu hin bareeda yoo akkana jedhe hin bareeda akka barbaadetti jechuudha ati bar yeroo ammaa sila ka teettee qura'aana qaraatu ka teettee tiniin ilmaan taltee guddifattu ka teettee bultii ijaarattee teettu silaa arra rabbiin akkana si balleesse rabbiin wayifii miti ka qaama kan kee akkana godhee gaggaraa kan kee achi baasee hudduu kee akkana baasee sarbaa kan kee kana garagaratti bittinneessitti uume wayifii miti jechuudha sii gala wayifii miti kanaafuyyuu Aisha wajechuun duratti maggaaraja intala maggaaraja duuba teettee si arrabsitoo son ta'e intala fillafiitii gosa arsii jalatti dhaabattee intala fillafiitii dhaabattee si arrabsitu malee intala nama duuba dhaabattee maggaaraja duuba dhaabattee si arrabsitu sanii miti jechuudha sii galee korottaa rifeensa kakkee kanallee sirreeffadhu gaasan Aishaatti dubbattaa jechuudha sii galee akkaanaa kanatti laan rifeensa bareedaa osoo qabaattee feezikaala namaa osoo qabaattee mee suuraa kakkee tokko Facebook irratti argee ture gadi buusne jechuudha sii galee suuraa san soqee gadi buuse suuraa kiyya kan yeroo anti ka'eessan fuudhee wal bira siila xafa eenyu akka caalu eenyu akka si galabbatee eenyu akka ol si fuudhu wallaallaa jechuudha sii galee dammoo jasbaa qaama keetii sanii fuuraa ajaa dha'u saniin qaama kan kee wadala saniin nammadaaliin qaamni kiyya alhamdulillah rabbil alamin laal simmin quxurii gabbash simmin quxurii dhalaal akkanatti laal jaalatamaa fi kabajamaa qaba qaama kiyya alhamdulillah kana irratti dabalachuun barbaadu kana wadala baadhattee deemtu kanallee bashitaa ta'uu kan kee beeki sii galee alhamdulillah waa hunda rabbiin bareechee naa kenne laal uumama kiyya irraa rabbiin
saayizii qaama kiyyaa bareechannaa kenninnaati. An akka kan kee ganamaaf galgala ofitti shurku haadhati. Ati bar dhiira wajji gaggabaa bulta dhiira wajji maraachaa bulta. ulfaadhu buleessa kiyyaa haati faatee ka jechuun mubaarakii fi hamzaa booranaa reedii aadam warri farramanii akka isin duutu gartanii mootummaa biyya irratti farrame jira. Nuti haadha faatee ajjeesuu kana keessatti qooda guddaa taphannaa garuu gaafa isin ajjeefamte gumaa namni irraa gaafannu namni gaafannu hamzaa mubaarak musammaa reedii aadam jechaadha. Namni gumaa haadha faatee kafadu jira akkasitti hubadhaa. Waliin dhiisochaa namni. Uftahii dubbadhume. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرصاصة أما يرجع ويك إنسان أكبر بيته. هذا. تبي ورا كون كابو. واني كإنسان أكبر يجراته ربما إنه ما كديسيسا. قد يبوس منا ما كدو تباي قد ربما إنه ما كديسيسا. ما أنتو ديما جرا. yaa wani deemaa jiru dhugaa baay'ee gaddaa akka gaa nama qabsoo kana jalqaba halkan guutuu irra buleetti baay'ee gadda guddaa dhagama. Walumaa gala namitti ni seera addunyaa keeyyata 28.5 mirga namummaa jedhamu irratti akka ilaalamuuf jettee mootummoonni akka irratti ol dhabdanii fi ol dhabdeefi ajjeefamuu qabdu jedhee mootummaan Masriillee waraana yeroof bakka sanii akka kaasee isiin immoo eegumsa akka kennamuuf taasise baay'ee nama gaddisiisa. Qaariin kenna kaleessarra wanti guyyaa lama irratti faajaa boolla akkatti nu qabataa jira. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa beektee nu qophiin tumamee wanti ni gadda. Bilaa jalkaan kiyyaa kan nyaadhaa hanqisee namichi. Obboleessa salphatee baay'ee gadda dhugaa addunyaan hundi akka mootummaan addunyaa hundi raafamanii mucayyoon kun akka Afrikaa miti akka Eeshiyaa biyyoota Arabaa addunyaa kana hundatti nu barbaachisa. Beera akkana fudhattu kun iddoon badhaasa adda argachuu qabdi. Maaliif irra duulama jedhee mootummaan amma yeroof waraana sana akka achii kaase. Siisiif immoo eegumsa akka iddoon daranuu iddoon jireenya isii mootummaa biyya sanii wajjin akka bakka tokko kennamuuf taasisa. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Qabsoon uummata keenyaa uumaa galman gahidha. Nu rakkoon keenya cimaa yeroo baay'ee maqabsoomnaa Oromootummaa irra. Gaddaa kuni Oromoon beektaa kaleessallee durillee kanumarra turre. Qabsoon keenya qabsoofnee gaafa agartee xumura mataan geenne akkanumatti agartee nu harkaa wal keessa du'aadhaan amma waan kana agartee anamma tokkoffaa waan kana beeksisa bichaa dhageeffataa ture gaafa waan akkana haalamu baay'ee gadda. Baay'ee gadda dhugaa rabbii. Okay, mallaqa keenya meedu nu deebisa. Ana inni nu gaafate mallaqa keenya $700 kan ta'e. Mallaqa hin gaafannu maal mallaqa kana namni biyya san keessatti agartee walitti qabaa ture jira. Mallaqa keenya seetiin deebisa dirqamaa maal waliin dhiifnu yoo didaman immoo kallattii miidiyaa kana abdiin kutannu namitti ammallee qabsoon keenyatti fuufaa qabsoon itti fuufaa maatii fi tarkaanfiin akka fudhatamu. Kanamatu hojjechuudha. Biyya irratti maatii fi tarkaanfii laalachiisaa akka irra fudhatamu taasisuu qofa waan akka Oromoo. Kana akka ilmaan sikkoo bandootti jechuudha. Kallattii amma lafaatee kana yoo agartee akkuma amma jedhamaa jiru kana mootummaan eegumsa guddaa akka cimsu taatee kallattii karaa maatii ishii kanaan yaalii barbaachisu hundaa koona malee haadha faatee ka jalaa hafnu miti jecha gabaabumatti uummanni kenna. Haadha faatee jalaa hin hafu kan akkasitti hubataa. Kallattii qabnu asiin dhaqqisii dadhabnu gara maatiitiin seenaaf jechaadha. Akka jiru. Taanaan kanuma. Nama gaddisiisa. Uftahii dubbadhu meetti waan jettu jiraate. Namichi baay'ee saree yaake. Hin baatee barga baree waa akkana kana hin jaalatta. Maaliifaan xaafatti turoota. Fatiha kootu seenii yaada kenna. Hin jirtaan ta'a.
Ate amma janda mart gra ya age kunna mitin kadumiti kunna mitin do. Kana do mata yudani na jeso ata bonante. Arin sa jira amma gara laafon si arrabsaan jiru an komantii jalatti dhufanii garuu gara laafon si arrabsa siin jedhan wal isin nyaachaa Gasti seenanii na himanii bar. namni 200 wayi si sadiq si bira taa'u kuni guutu xilaata si jala jiru ummata walitti si ergaa kanaaf qalbii godhadhu asli ittiin kennin callisi bakka har'umarraa nama si arrabsu jala seentee birumaa bayi deem bakka yoo dandeete biloo Arsenal lagee sittanima arrabsee jira arrabsu suuraa ishii maxxansee sanu munuur kunillee achii dhufe mana isaati haashaa footoo ishii godhee arrabsee jira sii galee arrabsu bakka masliin kennin deebiin kennin ifabii taphadhu gadi bayi malee qalbiidhaaf tiiktookii kanarratti as bayi malee wallaahi nama arrabsi si xiqqeessa bu'aata akkasiin qabu nama duuka laaltee rabbii jedhi hin badii wallaahi lazi ati awwala bareeda jirta amma bakka egaa kan dubartii jallee hin jille please walin arrabsina assalamu alaikum Wallahi ani dhiira baale qarqaana qaba ila dhiiruma baale kana fideessa tumsiisa. Wallahi dhiiruma baale kana fideessa tumsiisa. Goonni isa baale waan ta'eef baale itti fida. Abbaate dubartii baale tuuxeennaan si dhumatte rasaasni lapheen seenee duudan si ba'a. Beera baale irratti afaan baruun hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. feerra gorattee nama fiidedhani sidhaa dirriyye Anna. Dubbadha. Unoo dhageessanii jirtanii sagalee taa'aa uummata keessanii waan qabdan shilingii summunii qabdanillee darbadha. Unoo aan ammaaf dalagarra hin jiru. Yoo dalagarra seene yoo maallaqaan nama biraa qabu yoo naa galee qarshii 1,000 hin galcha akaawuntii naa kenna. Yoo galchellee Hasan sirratti sin ergaa Muneer irratti illee ergaa abbaan irratti galuu irratti illee ergaa. Garuu ammaaf dalagarra hin jiru qarshii 1,000 hin galcha. Gruppii keessa jirta gruppii si galchanii Suleyman Faati. Gruppii Hanin Faanti ijaaran keessa jira ka Arsii jedhanii ijaaramii tokko keessa jira. Okay, gargaarsa shirkaati moo? Isaanii waliin gruppii ijaaran jedhan. Aja tokko illee haasoftu dhiifama jecha takka sirreeffadhu arsiin takkittuma illee haasoftu akkasumatti haasoftu bilis. Tanumaa siidhaama arsiin takkitti beela nuti. Kitaabattis waan seenattis arsii takkittumatti beela. Olola diina nu barreessa dhiisa arsiin takkittiidha. Tanumaa siidhaama barbaada galatuufi fitadha. Rakkoon qabu. Rakkoon. Anamma Kan jedhu barbaadu. dhugaa rabbii yoo dubbanne siif haadha faatee jechuudha. Fardaa fi lafo beektaan warri ay gubbaa yaa'u kunniin guutuun yoo xiqqeesse ana bira xiqqaadha. Yoo guddises na bira guddaadha. Anaaf garuu kaleessa argee jira ammas niyyaan kee yaanni kee wanni kee keessa kee jiru ummata sanii sagalee ta'udha. Isaan garuu kalee nama meeqetti dhaqee mana cufadhaa jedheen haadha faatee indidde. Atama taragaaga'ee namni wannaa qabu beeta rakkina namaa wayita rakkoon sitti gale uf yaadata. Ati osoo akka jara fooloorsii guddaa qabaatte akka waan guddaa sochoosuu dandeettu sirraa natti mul'ata waan ta'eef atama ummata kanaan wannaan godhin fooloorsiin dandeettiin ta'u. Namni wayita galteen ganda keetii galte gadi baheen dubbanne ganda keetiif sagaleen taane akkanumaa waa duuka yaa'aniif bichaa miidiyaa irra taa'a malee qafoo qullaadha anaaf. Kanaaf ati aga dandeettutti aga waan kana keessaa baanu sagalee ta'e sanbooda numartuu waliin gayyaa'uu deemna. Gana Ani bar qaraayyuu taa'aa jira bar aarii keessa nagalchanii lolaa jira malee ani bar dheengadda anaa booyuu na jala dhuftee kolfitee bar gammachuu haa ta'u waan imaayyuu na wallaachisee bar arrabatti taree baran sababa isiin dhuftee kolfiteef isii arrabsaa jira malee dhimma biraa irraa qabaadheeti micattii tan takka arrabsellee hin beeku. Waanuma anaa booyaa jiru maa dhuftee na jala anaa beeran kee bar faralaayizii ta'eera tumama shaneen tumteen bar akkanatti algarra ciisaa jira nama tolkaasee gaddeebisaa bar sii gala
abbeeraa kiyya jechuudha. Waan beekuuf waan rakkoon narra ga'e waan beekuuf jechuudha. Ana mana nama baay'ee asitti nama 100 cufsiisee deesiilleen dhuftee nu bira turte Nasraa akkasuma sheeraa nama 900 cufsiisanii nama baay'eetu dhufee achi ture. Garuu isin namni itti deddeebi'ee cal'iste. Kanaaf mee taragaaggaanee tu wallahi asu yoo ana mamboda deebi'ee lola kaase wallahi mataa kiyya gaggaragalchi irra deemi. Amma booda no kabajaa keetii fi kabajaa isaa Muneer illee dhiisee jira. Abbaan fedhe yoo na arrabse obsa godhadhee ta'a. Gadi ba'ee nama arrabsu. Hagartii nama qabadhe ajandallee fakkeessee deebi'ee namni yoo baay'ate arge sagalee uummata kiyyaatti jijjiiradha dafee. Maaliif namni nama yoo seentu sheer godha waasinitti ma yoo jette namni bakka arraba itti fakkaata fiigalee sa'aatii saniitti ajanda maatii kiyya godha waa'ee uummata kiyya godha. Garuu nama arrabsu hunu azala jirta na eegi yoo nama arrabse ganna galabbatin irra ta'e mirga qabda siifenne jira. Waan tokko siimu waan inni sobne tokko dhiifama waan inni sobne tokko siima. Yeroo dura mana bantu ammaa waanu yoo ajandaa tokko hin finne namni si filse ajaa'iba. Yoo waa'ee gargaarsaa kallattiidhaan waa'ee tajee namni shanuu si filseen. Yoo garuu footoma tokko akkanatti amma fakkeenyaaf yoo ni garagalchee amma ani yoo ni garagalchee seenee daqiiquma lama keessatti nama 500 dhufa arra eenyu arra footoma garagalchuu harkaniiti. Warri jaalata uummata keenya kanaatitu arra bar nama ajaa'iba. Ana mana ingate sakite ijoollee suudii feestaalii uffadheetiin ta'a namni danaa nuti akkasii haadha faateen wanta kaa'eef dhufe. Uummata kun yeroo matakii kun muraasaa keessa namni 700 dhufe. Hayi ni ajaa'ibe. Nama 700 dalaaluu ture gisee waa yaada faatee. Dafee jijjiireetiin ammas dhaamsa kiyya dabarse. Barni rakkanne yeroo arrabni kunuu sommanni kiyya arraba malee laalu. Arrabaa miti waa arrabaattu dhiyaatu uuma kaa'ime ati namoota konsee. Ni barbaada waan akkasii barbaada kuni bakka mee amma namni nama arrabsine qabee ni jira feemasiin hin jiru feemasiin nagaan jiru. Hundi nama arrabsu. Hundi isaanii nama keessaafuu Facebook irraa warri dhufe warra shamara xiqqeessaa ture. Nama 5,000 guutaa viidiyoo shamaranii warra gallakkisee ture yuutuubiitti nagatachaa ture. Takka tokko isaanii beeku. Namni keenya nama nagaa bira taa'u feemasa ta'uu barbaadde dirqama nama arrabsuu qabda Oromoo biratti. Rakkinni kana nuti ta'e. Anu amma middibii arrabaatu seeneetii jira. Dirqama kaa hawaasa kanaaf sagalee ta'uudhaafu jidduutti nama arrabsuu qaba. Ani kanaan murteessee dirqama natti ta'e anu amma dhugaa siima akkana kallattiidhaan tiktookiidhaan uummataaf sagalee ta'uu dadhabeetiin jidduu buusnaan arraba naafuu wantillee dabalee lakkoofsillee dabale. Anummaa kanaa narra balaalta. Namni si laalu yoo ati jidduutti ajandaan sadarkaa kana geejjiba. Anu arraban jaaladha beektaa Muniir. Arrabni wannaa miti. Amma reefi keessa jira. Midhattii tana hojjete. Siin akkasii miira keessa galtee ayi baate akkasii loltu san silaa cuufa. Akkasii sadiin baadha. Akkasii san tokko taadha. Isin bara ati fi argitu malee aashaa. Annama keessa jirutu giraan. Wallahi haasoo waan akkasitti immoo gidee takka wannoo osoo biyyaan baheen jechuudha. Wannoo keessa hojjedha mana waajiraa keessa jechuudha. Faazariin achi dalagas beeta. Guyyaan sun faazariin hin jiru keessummaa itti dhufee faazariin hojiirra hafee jira. Bakka hojii kiyyaasa lakkoofsa namaa hunoo habaaboo ka buqqisantu jira boqqolloo bifa lamaa takalamee wandeennaa seetee jedhanii boqqolloo seetee san keessaati wannoo buqqifta. Wandee dhiistee seetee sanirraa daraaraa buqqifta seetee ka'edhan sanirraa. Lakkoofsa uummata kanaa qabeetiin achi dhaqee waajjira san kenna beeta. Achi yoo hanga nama dhaqu faazariin hin jiru. Keessummaan biyyarraa itti dhufee torbaan tokkoof wannoo fudhatee jira raftii. Roza kan gidi waraqatuun as qammichinaan an jedhe wasta gabtash niqayin an jedhe. Wallahi akkata itti aare fira isaatiif kennaa jira qaalichi waannan ka ajaju jechuu. Abadan du'ee bada malee jedhe gizee san agaazeen gadhiifamtee jirti biyya keenya keessa agaazeen facaatee jirti. Hin du'a malee jedhe hin kennitu waraqaa kana namaaf yookaan takka sittu du'aa takka ala du'aa wallahi ilkaan kee ciriinnadhee ijji kiyya kun faallaa garagalee jira naan jedha anuuf hin beeku sa'aat sanitti jechuudha. Namicha akkaataan jaakeetti irraa mulqee lafaadhee hin beeku sa'aat sanitti. Alaqa. Ana mallee haga akkas ta'e osoo na bira jiraatanii dhiisu.
dhugaa rabbi sittin amma yubar macarrashaa faazari dawwalanii faazari fidanii na fuudhanii galanii hidhaa guyyaa tokko bulee hidhaa guyyaa tokko bulee be wayta ija namatti gargaarti jedhama malaaltu ija balaa zirna waan jettu fakkaata ijji si keessaas baatee kunno gootarra dhalanii waan inni gaagalu bitee barsodaadhee baheellee wanti ilaamu wallahi waajirri sun guutuu yoo dhaqe na dhukkubee faa waraqaa qarsii fuudhee mana yaalaa ka mootummaa dhaqa yoo ajjeen sana bobbaanee bar nuti warra bosona deebee daggala keenya deebee mishigii qabatee taa'u bar nuti bar 430 bar nuti bosona keessa teenya addunyaa wajjin bar walgayii teenya nuti bar addunyaan xayyaaraan dhufteeti bosona keessatti nu wajjin walgayii teessi bar mee isinii nama warri abiyyi jettan wallahi mee abiyyi eenyuutu masaraa mootummaatti dhaqee sabsabaa wajjin taa'e mee agartanii abiyyiin haguuta keeltiraa deemee tiinii guura laan agartanii mee kanaaf abiyyiin dhaalachuun sin dabbara bar abiyyiin dhaalachuun kanaaf ulfaata eltiraa deemee tiinii kadhata guuta keessaayyaas la qalamshiish akkanaa tiinii fuudhee isaayyaasii hojii deema abiyyiin gaara keessa agartee tiinii guuree tiinii poostii nu godha agartanii haguuta jarman kana dhufeeti sibiila akka distii tanaa ranjiin adii baarabbii jaajee jarmaliidhaan ani cidii kana bar biyya jarmaliin jira biyya jarmal magaalaa abiyyiin noobilitti fudhateettan saniin jira bar baguma rabbiin na fide deemee biiroo abiyyiin irraa noobila naa kannan jeessan dhaqee gaafadheetiin mikkinaanni sin abiyyiidhaaf noobil kannitaniif maalii jee gaafannaan abiyyiin sibiila Itoophiyaa fuudhee fideeti ranjiin adibaa maqaa kiyyarra barreessaanuu kannaanuun jeeja kunoo jarmaliin jiran noobiilii miti wanni abiyyiin fudhate noobiilii miti never ever ansinime distii akkanaa ranjii shat godhanii Abiy Ahmed is king of Africa Tigray fi Eritrea walitti araarse you are Abiy forge this is no noble this is Hadid Ranji Dibujani ittikhana qabachuna mahabijin ha agarte qabachuna fannifachuna Abiyin Hadid Ethiopia fi kalma de noble furade joromo ki jibuna girrisaan kiyya yeroo jalqabaa oromoon noobiilii fudhatte jette taasistii tana ranjiiti ban fuutee eega fiiti feesbuuka kana gubbaa eega shat jette isin bar kuno mootummaa keessan kan distii akkanaa ranjii dibanii wali cabsaniitti kannanii laafuna argitanii